Ayichootiyyaa irkootiyyaa yaa haadha na deessee harmeetiyyaa si yaade haadhatiyya qaamaa qalbiin tiyya si arguu rarraase yaada keetirraa mataan na maraate of biraa si dhabee bineensi na nyaate ilaalee sin arguu si waamuun awwaattu na biraa fagaatte iddoon ati jirtu onneen tiyya goyde osoo siif yaaddoftu ayichootiyya onneen tiyya goyde osoo siif yaaddoftu. Rabbiin nuuni beekaa ofitti si aanse quraana keessatti guddisee nuuf ibsee namni duniyaa irratti haqa kee jabeesse waan danda'u hundaan kasi gammachiise miila kee jalatti jaannata dhiyeesse milkii biyya lamaa ofii of qananiise ammoo kasi didee ofii of kasaarse milkii biyya lachuu isa of hongesse. Wanti feete dhuftus eenyu nuu sin qixxeessu rabbii tokkicha malee namni sinaa caalu addunyaa kanarra hin jiru ayichootiyyaa milkii biyya lamaanii rabbiin si haa qananiisu irkootiyyaa milkii biyya lamaanii rabbiin si haa qananiisu harmeetiyyaa. Ayichootiyyaa yaa haadha na deesse hedduu si dhoobbadhe osoo lubbuun jirtu si hawwuu mudadhe dirqama jiruutiin kan sirraa fagaadhe. Qaaman fagaadhullee yoomsi irraanfadhe jiruu biyya ormaa waa hedduu hubadhe beela'us dheebbadhus garaa koo hidhadhe yeroo si yaadadhus imimmaa haaqadhe yaa rabbi yaa Allah ansi kadhadhe haadha tiyya naaf eegi ansitti kennadhe umrii naa dheeressi hadaraa si kadhe inuma wal argina ayichootiyya yoo rabbiin fedhe inuma wal argina hirkishuutiyya yoo rabbiin fedhe. Irkootiyyaa ayichootiyyaa ayichootiyyaa yaa tiruutiyyaa yaa onne na duraa mul'ata guyyaan gargar baane ofitti na qabdee imimmaa harcaafte rabbiin naa kadhatte bariin irraanfanne wallaahi yoo billaahi yaadhatiyya takkaas hin daganne halkanii guyyaa booyaa waasin irraanfanne hadaraa ayichootiyyaa akkanatti mufanne fidaa kee haa taatu lubbuu tiyya siif kenne. Kunoo waadaa kiyyaa kayoomuu diigamne akka nama du'ee jiruun gargar baane hin duune ni jirtaa akkasin oobsine hadaraa yaa rabbi ansitti ol kenne lubbuu haadha tiyyaa akka hin fudhanne dheebuu hedduu qabaa akkanan hanqifne osoo arguuf hawwu akkanan seenessine osoo siin argine anis akkan duune si kadhe yaa rabbi. Akkana hin dinne imimmaan koo kunii akka lafan buune naaf godhi ayyootiyya shamarran jaannata tayoomuun dulloomne naaf godhi irkootiyya shamarran jaannata tayoomuun dulloomne. Ayichootiyya yaa haadha na deesse harmeetiyyaa irkootiyya yaa haadha na deesse. Booyus na sossobdaa ofirra na keesse na guddisuuf jecha olii gadi fiigde beelaaf dheebuus na wajjiin rakkatte hundumaa naaf taate kan asiin na geesse san hundaa yaadadhee gaddaan guutame deemi jettee rabbiin naa kadhatte garaa ofii sabbataan hidhatte imimmaa haaqataa na biraa deebite hirkishuutiyya wallaahi billaahi hin daganne ija duraa na mul'ata ayichootiyya rabbii waan nu agarsiisu. Amma argee jira hundumaa hubadhe ayichootiyya jiruu biyya ormaati waa meeqa mudadhe halkan guyyaa yaada mar'imaan gubadhe nama haadha malee dhalate fakkaadhe kunoo amma argee haadha tiyya dhugaa kee imimmaan lolaasaa yaadadha jecha kee himuuf na rakkisaa na duraa mul'atta imimmaan ija kee ka gizee addaan baanu hirkishuutiyya. Rabbiin umrii si dheeressee waan nu agarsiisu. Taakkana siin jettu ana intala teeti Raabiyaa Haji Muhammadi irkootiyya bakka jirtutti nagaanaaf qabaadhu. Ayichootiyyaa irkootiyyaa yaa haadha na deessee harmeetiyyaa si yaade haadhatiyya.